ايش جرى جرتا كم جرتن كبجتوتا في جالتمتوتا ما تيوان كاسو شو كم جرتن فيا كيسني بقى جراتني سني سنة كوتي غلطة واقعي غلطة ومسنا كم فيا كيسني مي جرى جرتو إيه ميا كم جرتني نجني بدأ دا سنبرا نبرا بدأ فيا كيني نجا جرى أكم ميسني جرتو ميا را baluu irratti piraankii yoo hojjedhe tana yaade piraankii nan hojjedhu maalidha seetanii engadda isheen piraankii wayii irratti hojjettee turte akka carraa ta'e ani mana hin gadi ba'e karaan deeme jechuudha yoo nan karaa deemee deebi'u yookaan namni yoo asii qophaa'e waan baay'ee si godha waan ta'eef kanaaf yoo nani manaa ba'u yoo nani galuu piraankii irratti hojjette piraankii isheen irratti hojjette san immoo anis har'a irratti hojjedhe tana yaade. Piraankii ani irratti hojjedhu sun maalidha seetanii isinis jaalatamtoonni fi kabajamtoonni uummanni Oromoo namni yaa'u garaa baay'eedhaan nama gowwoomsuu danda'a. Garaa baay'eedhaanis siisteema addaa namarratti hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaaf akka waan nama hiriyaa yookaan jaalallee wayii qabuutittan bilbila haasa'a yoo isheen dhuftetti jechuudha. Erga deemte xinnoo turtee jirti. Kanaaf yoo isheen dhuftutti ani immoo bilbila yoo isheen dhuftee mana ol seentutti bilbila anan haasa'a akka waan nama hiriyaa qabutti hin aarti immoo hin aartu yookaan immoo maal akka jettu walumaan laalla jechuudha. Kanaaf amma erga deemte xinnoo turtee jirti. As hiriyaa bira deemte. Kanaaf amma gara dhufiseetti deemaa jirti natti fakkaatee hin dhufti. Kanaaf mee daqiiqaa lamaan takka walitti deebina. Balballi anko akkamaa jira waan ta'eef daqiiqaa lamaan takka walitti deebina dhiifama wajjin. Eshi baluudhumaa yaa dhufteerti kaameraa dhufadhee tanan ani bilbila kiyyaan immoo bilbilaan haasa'a. Kanaaf isin immoo jaalatamtoonni fi kabajamtoonni uummanni Oromoo nu ilaalaa sheer nu godhaa sabiskiraayifii nu godhaayi. Kanaaf afaan Ingiliffaa kunillee xinnoo nadhiwa. Kanaaf ijaaf qalbiirraa nu hambisaasiniin jecha bakka kanatti yaa ittiin akka kufaltan abdiin qaba. Kanaaf dhufteerti. Immoo bilbila kiyyaa na wanni godha. Bilbila kiyya nan kaafadhaa kaameraa kiyya cufadhee tanan walitti deebina. Kanaaf kaameraa kiyya cufadhee tanan walitti deebina. Kanaaf dhufte waan ta'eef. Okay. Eshi. Dhufteerti waan ta'eef nafaana turaa isiniin jedha. Hello. Areet akkam oolu? Naguma akkam? Jirtaa? Maa baddee? Hin baddee maa? Jira nabboo. Yaaddoo keetirraa kan lafa jira. Hin baddee malee situ badee maal? Bilbili keetillee moo hojjetu beektaa? Ini hojjetu bar bilbili duraa sun kaleessa illee si bilbilaan ture. Hin gadda illee si bilbilaan ture. Hin hojjetu beektaa bilbili kee. Yoo mala garraa amma. Yoo mala garraa. Akka hin beektaan ture maal waan hin beektaan ture maal wallaalteeti maal? Zibet. Haaraa jechuun bilbila keetiin adite malee maalani maalan si dhiisaree si dhiisu. Sin jaaladha kamee. Ijoollee wayitiitu mana haasaa godhe daa'ima wayiti. Dhugaa. Akkasiin haaraa homtuu hin jiru. Homtuu hin jiru. Homtuu hin jiru. Homtuu hin jiru. Haasaa rakkoo hin qabu. Naguma hundi ni qaba. Hojiin illee bareeda. Ittuma jirra kaa sintu bade. Akkasiin. Situ bade malee ni naguma. Bootaa hojii saniin deemte hojii saniin dhiiftee.
Feessi dhabee miti. Achi hin jirtu. Mataa jirtu. Akkasiimi. Maal gaa. Maal nageessisu haasaatuma jira bara. Haasaatuma jira sagalee sitti dhageessisuu deemu. Haraan sirnatti haasaa haraa. Oomtu na bira hin jiru bara dhugaa. Waa na bira jiraate na bira jiru hin jiru. Miti. Miti. Bakka asiif hin bilbilamee boru sitti tolaa? Akkasii hojiima bakka asiif hin bilbilaa. Hin bilbila bakka ishee. Yaa dhimma saniif. Maal jechuun guyyaa meeqa sitti maal jechuun ifa baasee sitti meesilaa kana caalaa hin beektaami namni dhiiraa kun baay'ee ifa baasee namatti himu suuta namatti hima sin jaaladhaa jedhe afaan guutuu kana caalaa akkaman jedhare. Bakka mee hin haasofna bakka boru haasofna walaa garee hojii haasofna. Ishi bakka siifan dawwalaa. Ishi siifan bilbilaa bara. Bilbilaa. Nani? Maal taate? Sisterii fi bilbilaa bara. Sisterii taa'ee? Teenyee kan beektu maa sagalee ishii nageessa sagaleen ishii maal beessee? Eenyudha sisterii? Anaa hin beeknu. Ijoollee wajjin teenyee wajjin Ijoolleen teessan eenyudha kan? Sin jaalladha. Akka obboleettii aanis namni sin jaalladha jedhaani. Lakki sin jaalladha afaan kiyya dubbanne bara. Sin jaalladha hin jenne bara. Maa baddee nan jiraa bannee jedhee taa'e maa miidhalee maa rakkoo qabu waan jechuun waan nu taasisu. Waan nama biraa taatu maal taasisu? Miti bara ani balbala achi akka isaati meeqan hin jedhe maa balbala naaf hin bantu ishee. Maal silaa kun tiniin hin jira maallee fattee bantu ati qulfii silaa alaan jira maa rakkoo qabu? Ati maaloo akka unaan bantu? Adeemsila silaa qulfiin alaan jira harkiftee banta dura si harkiftee bantuu reemaa rakkoo qabu. Eenyuutiin akaasuuf tagaa? Haala sisteerii jira saara. Sisteriin ani hin Oo beekne. barbaadde lakkoofsa ishii qabatu biyya walii. Dafnatti Ati nu qabdu qaba. silkii ishee? Sisteriin eenyudha nan qabaa? Sin jaala akkan jettaa sisteriin Lakki sin keetiin. jaaladha hin jenne. Obboleettii namni sin jaala. Obboleettii fi jaalachuun mirga goofaa? Garuu kan obboleettii as sin Koodee tokko garaa tokko jaaladha. maali malee sin Hojii bakka jaaladha. hojii si abeettan nana gaa barqaafa dhufe. Achi hojjeta malee bakka hojiitti si abeettan. Sisteriin taadaa ta'e asitti hojjetti ishiin kan hojjettu silaa achi fagoodha ta'ee achi. Taadaa maarree sin jaaladha hin jenne waa'ee sin jaaladha jaalala keessa gurrarra si darbuun oolu malee sin jaaladha hin jenne. Oo dubbisa oo biraa barbaade akkasitti taasise malee. Sisteriin ta'e ani hin beekne tamii. Silaa amma kan jira silaa biyya jirti. Tamii sisteriin ani hin beekne. Kan hojii hojjechaa jirtu qaba. Kan hojii hojjechaa jirtu akka hin deebiin. Ishiin biyya hin jirtu maatii bira? Maal kan deebiin maali? Waa jammartee. Maalan jammara? Maal wanni jammartii wanni jammar maali? Maali ala sin jala? Keenyas bilbila? Zooki. Maal kan kennu bilbila? Bilbilan kennu taa'e. As kenni shi bilbila Bilbilan natti kennu kenni. bakka taa'e ta'u. Natti kenni. Maal kan kennu bilbila? Maal jechuudha bilbila? Keen qabdaan kophaatti itti fayyadamu. Nan kuta yookiin Ifate maal kutta? as kenni bilbila as kenni. Maal ta'a? As kenni bilbila. Maal ta'a? Kenni shi bilbila. Ofeegi. Kan balleessatti irraayyuu naannoo taa'e. As kenni taa'e maal sitti kennu? Qosikki akka waan tokko sitti kennu bilki. Ishi sisteerum taasitti bilbiltu kun tamiidha as Qabattoo kenni. barbaadde bilbila sitti Ishi natti himi. Qabadhu. Natti himi ishi. Qabadhu. Ishi. Hin qabda duraa achi keessa ulaa. Natti himi bakka natti himi.
Naatti mishi sisterii ani beekne eenyu Afaan irratti sisterii. taphamu harki kutin. Eenyu dha. Harrafi. Sisterii ani beekne kan itti bilbilte bakka hojii sisterii tama wajjin hojii hojjettu. Bakka keenya wajjin ana saara. Sisterii teessan tamiidha. Sisterii teessaniidha. Sisterii teessanii ashi. Harrafi. Maal barbaadda? Maal barbaadde? Eban Maal saluna rukutuu fi bilbila wajjin nama wajjin bilbila ana sanii ta'uu maal jechuu keeti? si jaalatanii. Maal si jaalladhe jedhee? Obboleetti ta'e si jaalatta. Jedhee argitee? Jette. Akkamitti jedhe? Jette bakka. Yaani bari qaataa dhufeessan jedhee jira malee. Ija dhugaa bakka barbaadde maaliif jettaa ture seentuma wanni jettumaa wanni si jechuudha. Ati akkamti sisterii ta'e sin jaalatteen. Ishi bilbila fi bilbila. Jaalala biraati. Haaraan qabiina naannoo irratti qotta. Bilbila fi jaalalli maalidha bakka hojii sisterii tamiin bakka hojiitti ol argitu. Sisteruma teenya bakka tijuu. Bakka hojiitti ishiin as hojjetti. Jechuun bakka hojii ishiitti kaayee bakka hojii ishiitti. Ati hojii ishee Adaamaa deemte. Sin barbaadaa jette wanna barbaadaa. Adaamaa deemte yaad hojiin ishii kan deemtu ishiin ammaas maatii bira jirti. Dhaggeeffadhu. Maal barbaaddeetan? Maal gochuu barbaaddeet? Moo jaalalli biraa qabdaa? Siin ala jaalalli biraan qabu. Yoo ati shakkitee kanaa sottu ta'e haasa'e akka barbaaddetti malee. Hin qabdaa ati jaalalli biraa? Hin qabu. Ishi bilbila maana diddaare. As kenni ishi bilbila. Bilbila hin kennu. Maaliif hin kennine? Erga sisterii ta'e ishii irratti bilbila amma. Maal kan bilbila? Ari'aa malee. Amma deebisee bira boole. Irratti bilbilii. Arrafi. Sanuu ofi balleessitee naa balleessaa gootee narkutuu fi. Arrafi. Dubartii waan taateef sin jaalladha. Kan hiisi ishii naqabdi. As kenni ishii bilbila. Hin kennu. Kee. Hoo barbaade dhiisee sii baala. Man. Deem baqa deem. Bayi mana kiyya. Bayi. Deem ishii. Deem bayi irratti. Bayi baqa bayi. Bayi. Maafan ba'a. Jecha maa mana kooti. Deemaa ta'uu barbaade bayi. Bayi baqa man. Hin ba'u. Maafan ba'a. Ta'uu barbaade Bayi baqa. Maafii deemuu dandeecha. Sisterii ayyattee mana teekketan bayi baqa bayi. Poolisii sitti yaama bayi baqa. Bakka hojjetaa. Maafan ta'a bayi. Yookiin irratti bilbila abbaa kanatti fidishii. Ishi bayi yookiin baqa mana kee gadiisi bayi. Nyaataa ishee. Bayi baqa. Si arguun barbaadan. Ana moo? Maal arguu baattee maal goota? Sisterii irratti dabaluu qaba? Sisterii irratti Ishi sisterii erga ta'e baati natti kennishi. Tasgabbaa. Intaa waqa maalitti tasgabbaa? Sin jaalaa. Sin jaalan jennee. Ani sin jaalan jenne. Ani sin jaalan jenne. Jette ani bar ani qaatan fee bar. Tigistiin Qaatan fee jenni jedhee keeffadha bar. Tigistiin fitachiisa. Atu iyyuu tigistiin fitachiiste bakka. Taashee. Tigistiin fitachiisa. Isa macarrashaa. Bilbilii eenyudha sisterii ta'uudhaatti. Sisterii. Bakka. Sisterii. Mafteeni akka barbaade taasisuu bariitiitii hojii mirga hin qabu. Sin jaalattaani? Ati obboleessi kan jaalattu? Obboleessa kiyya nan jaala. Asin jaalaan jehuun kaa. Sin jaalaan jehuun obboleessa kiyya. Maal jettaa? Bakka hojiitti kottu kan jettuun eenyu bakka hojiitti si hamee jette. Bakka hojii kiyyaa hin beektaa biiroo kiyyaa hin beektaa kottu jette. Biiroo ishiiti maal goote silaa sisteriin ishii sisteriin ta'e biiroo maali asii maatii bira jirti miti ishiin maatii bira jirti beektaa? Wait. Nyaata tulte kottu bakka ishii. Kottu bakka ishii. Please bakka please. Piraankiidha baat. Piraankiidha. Biraankiin maaliif? Biraankiin yoo hojjechuu barte. Biraankiidha bakka hojjechuu qaba jedhee hojjedhee waan ta'eef yaa biraankiin achi jira kaameraan achi jira laal. Laal kunoo laal. Biraanki jettee sobdeetu kana narratti hojjetta. Biraankiidha bakka asiin gammachiisa jedhee tananii yoo malleechallee ifamu. Malleessi kottu kaa kottu biraankiidha ittiin gammaddaa. Ganna is bakka. Asinaan ilaalaa jira hati nutti miqanyaan immoo nutti gaddi. Kanaaf yoo biraanki. Laal kunoo ilaalaa. Waan goote biraanki. Laal kunoo laal kiinoo jira kaameraa akkatti ilaalaa jiru laal. Argite? Biraankiidha maali? Biraanki miti. Biraankiidha bakka. Biraanki maal akka ta'e beektaa? Biraanki moo? Sin jaalaa jechuun maali? Ishi bilbila eenyutti sin jaalaa? Ooyin ishee sitan agarsiisa kinoo laal yoo dhibnu sisteriidha laal. Sisterii lakkoofsi isaa kana? Kana kan ishee bilbilli ishee kana. Biraankiidha kanaaf ijaaf qalbiidha naaf ifa manaa godhu. Ani ifa Ifa manaa godhu bakka. Ifa manaa godhu lammatatti hin deemu. Ifa.
Namooti hin deemu kan namooti hin deemu kan namu baluuti ifama kan ifama naa godhi kan Raayyaatti bakka keenya na biraankiidha waan ta'eef ifama naa godhi shi kanaaf uummanni nulaalaa irra waan ta'eef ijaaf qalbii irra nu hambisanii ani ifama jedhee jira atillee immoo uummata ifama jedhiiti biraankiidha birankii kana immoo nama baay'ee si laala addunyaa baay'ee si arga waan ta'eef kanaaf uummata nu laalaa jiru kana iji isaaniitti illee akka nu rukunne ifama ammas shi hodhu harka harka mirgaati harka bitaatiin oromoo waliin caafata mirgaa waliin caafata hodhu mana qorraa ta'ee mannaati ifama bakka ati taa'ee gadhiisii taa'ee itti gadheetti. bakka taasisaa uummata taasisaa uummata afur ta'an ta'e dubbisi uummata dubbisi. Raankiya. Maal birankii hojjechuun mirgaan qabu ta'e mirgaan qabaanis ati maaf kana irratti hojjette gaafa kan Osirratti hojjetaadhaan dhiira jala janeeti. dhiira asofsiisteeti irratti hojjette illee gaafsan Dhiira haasofsiise. dhiira asofsiisteeti eegeen Birankii moo? birankii eegeen dhiira asofsiisteeti Dhiira maalii haasofsiise? dhiira asofsiisteeti dubbatteeti akkam jirta maa badde maal jettee narratti hojjette illee bakka Yoo? kanaan dur hojjettee turte garuu manni nun argine waan ta'eef maleessa uummata tokko hin mul'ine anillee nawani wanti ni goone malee kanaaf amma kabajamtoota jaalatamtoonni maatiin keenya nu laalaa waan ta'eef manni oromoo nu laalaa jiru kanaaf oromoon safuu qabaan oromoon safuu akka qabuun beekta kanaaf safuu oromoo ofirraa fidnaa dhiifama ijaaf qalbii irraa naambisi. Ashama maatii kaasuu shoo nagaa waaqessuun ifaa ta'u akkam jirtan nagaa ta'e innis nagaadha galata waaqaa. Igaara dhugaa waaqaa kaasuun baay'ee na aarse silaa bilbila kanaan hanqashi godha jechuudha iyyuu haalaan godha. Ani mana rayyaa kootiin deemee ture jechuudha dhugaa dubbachuun naan dhufa balbalaan kaakkaa inni daasitti wanna biraa hojjeta. Garuu viidiyoo raawwata moo? Viidiyoo raawwata jira. Mul'atu kun footoo kilaalan jecha sitaasaa irraa duras dhoseen jira waan ta'eef mata. Dhoseen jira waan ta'eef mata. Innaa kaasuunarraa firaanki ani ganda irratti hojjete sanarraa deeffachuuf hojjete ani immoo iyyuu arga firaanki boobbii oostu yoo isarratti hin hojjetin aga dhiiga boottoo Uummanni oromoo natti ilaalu kwa. irratti hin hojjetin Na jaalata waan ta'eef natti ilaalu. Akka immoo sirratti illee waan biraan hojjenne waan beekaniif ani waan sirratti waan biraa takka illee hojjedhu waan ta'eef isa dhugaa fi karaa qajeelaa jiru illee dhaqee bashaq godhee raawwadhee deebisee si gammachiisa aannan si obaasa soomii ta'e malee. akkasii egaa ani immoo iyyuu viidiyoo kun olitti deebina in argitu hiigumaan boochisa jechuudha hiigumaan boochisa akka nama naas dhugaan jechuun biraankii na gorseene biraankii goullee kaasuun hin beeku waan ta'eef na gorseene egaa yoo fuunaasa umallaala nan deebi umallaala jechuun ani obboleettii lakkoofsa nan beeku obboleettiin isaa immoo maatii bira jira inni biirootti kootti osoo ishii maatii bira jiraachuu ta'e gen ugaas ta'uu nana xarraa booda hin ooltu kanaaf egaa maatii keenya biraankiin isaa milkaa'ee jira kaarra si milkaa'ee. Milkaa'eera. Irra olee jira kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabanya nus ol jaalanna ol kabanya kanaaf immoo yeroo tokko taphni jira tapha keessatti immoo wal bashannansiisuudhaaf jechuudha kanaaf ilfeerra waan ajaa'ibaan irratti hojjedhee yaadee akkuma isa waaqayyo naa milkeesseera. Amma sarmitee dhuma waan afaan nyaatti hin se'u giddu waan sossobee isinis immoo. Misaa kan hojjetu si iraata kan hojjetu qixaatii keeti. Hojiin deemata akkam godhu. Hojiin deema waan hojii afiyyatte nani hojjedha hundumaayyuu garuu hojiin deema waan ta'eef ifama. Harma galgalaa gabuun bulchina daraa kee. Kanaaf amma viidiyoo erga jammartee turte moo kam? Eeyyin tureera. Maatii keenyatti sagaleen baay'inaan dhaggeeffachuun nama ofa waan ta'eef egaa maatii kaasuu shoo egaa biraankiin keenya guyyaarraa kana fakkaata biraankiin kaasuu kana fakkaata anis immoo iyyuu biraankii taanuun aga deebuutti nagaa nu taa'e egaa viidiyoo keenya chaanaalii keenya nuuf guddisaa oromoo keenya sinin jechuu jaalannaa warri sabskiraabii nuuf goone sabskiraabii nu godhaa maatii nu taa'e warri immoo iyyuu maatii nu taatan jajjabeessayii warri yaada qabdan gara koomentii fi yaada keessan nuuf ibsa laayik sheer nu
doggodaa isiniin jennaa isin jaalannaa. Viidiyoon kaasuu yoo milkaa'e waraabaa jira ta'e ani garuu kameraan illee baay'inatti mul'atu. Waraabaa jira. Milkaa'e edaa gaduu ifna. Kanaafuu Waraabaa jira. Maasee tiltee nama waan gaarii namaa godhe waan gaariidhaan deebisuuf beektaa. Kanaaf uummanni Oromoo haa galatoomanii haa jiraatanilleedha. Nurra bobba'anii haa galan. Maaliif guyyaa xinnoo guyyaan nuti waan kana hojjechaa jirus xinnoo guyyaan kun baay'ee nu milkaa'an jiru. Maaliif hojiidhaan xinnoo biizii waan taaneef tataa jirra. Kanaaf adda fagaannee dhufuu keenyaaf ijaaf qalbiirraan waan bisaa dhiifama nu godhaa isiniin jecha. Kanaaf walitti deebinaa sin jaalannaa. Horaa bulaa. Akka nu jaalattanis abdii qabnaa. Horaa bulaa deebanaa. Galatoomaa yeroo biraatti nagaa walitti deebinutti fayyaa nu ta'a. Galatoomaa.